biqiltuuwwan kuni fayyaa namaaf akkasumas immoo jijjiirama qilleensaa akka rakkootti ka'aa jiru nurraa qolachuudhaaf iddoo olaanaadha kan isaan qabanii keessumaa akka fayyaatti immoo biqiltuuwwan kun nuuf waanta hundaadha. Qorichi parsantaa 95 ol kan ta'u biqiltuuwwan kanarraati kan oomishamu akka addunyaatti. Biyya keenya keessatti immoo qoricha oomishuudhaaf tarkaanfiiwwan gurguddaan fudhatamanii jiru waan ta'eef kuni galtee guddaa hin ta'a. Inni lammaffaan immoo fayyaa namaa wajjin wal qabatee akkuma beekamu qilleensa oksijiinii kan nuti argannu biqiltuuwwan kanarraati. Qilleensa gahaa argachuudhaaf akkasumas immoo fayyaan namaa akka sirriitti eegamuuf biqiltuuwwan iddoo olaanaadha kan qabanii. Kanarraa kan hafes dhimmoota adda addaaf biqiltuuwwan akka fayyaatti kan itti fayyadamnu akka ta'anis hin beekama. Isa kanaafis iddoo olaanaadha kan qabu. Kanaaf akka waliigalaatti seektarri fayyaa biqiltuuwwaniif iddoo olaanaa hin qaba. Kanarraa kan ga'e hanga parsantaa 15tti kan ta'u biqiltuuwwan nuti dhaabaa jirru. Biqiltuuwwan qorichummaaf fayyadamnu akka ta'ee fi seektara fayyaa keessatti tarkaanfii gurguddaa fudhanii hojjetaa jiru akka jiru asumaan kaasuu nan barbaada.